Akka mul'atan daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa sagantaa Afaan Oromoo irraa odeeffannoo ispoortii sa'aatii kanaan isinitti himu odeeffannoo ispoortii kan isinitti himu immoo Annuuroo Amaanooti. Taphoota Pirimeer Liigii Beetkiing Itoophiyaa torbee 20ffaadhaan Jimmaa Abbaa Jifaarii fi kilabiin bulchiinsa magaalaa Adaamaa qabxii qooddataniiru. Qidus Goorgis wajjin kan taphate Jimmaa Abbaa Jifaar tapha isaa goolii tokko walqixaan xumureera. Goolii Jimmaa Abbaa Jifaar Tamasgeen Darasee guugalchuu tan Qidus Goorgis ammoo Geetaanee Kabbadeetu galche. Jimmaa Abbaa Jifaar taphichaan booda qabxii 12 bakkuma dura ture sadarkaa 12ffaa irra jira. Tapha isa biraan Dirree Dhawaan Buna Sidaamaa goolii tokkoo fi duwwaadhaan injifachuun sadarkaa isaa fooyyeffateera. Gooliin injifannoo Dirree Dhawaa Muhiddiin Muusaatu galche. Dirree Dhawaan taphichaan booda qabxii 20 sadarkaa isaa 4ffaatti fooyyeffateera. Har'a Warqitee wajjin kan taphate kilabiin bulchiinsa magaalaa Adaamaa ammoo tapha isaa goolii tokko qixaan xumureera. Goolii Ramadaan Yuusuf galcheen Walqixxeen durfamaa kan ture Adaamaan goolii Balaay Abbaayinee daqiiqaa 90ffaa irratti galcheen taphicharraa qabxii tokko argateera. Yeroo ammaa kana immoo Faasil Hadiyaa Hosaanaa wajjin taphachaa kan jiru yogguu ta'u hanga Nisiidoo seenetti taphichi dursummaa Hadiyaa Hosaanaa 1-2 itti fufaa jira. 3 points from the Dirree International Stadium. Dirree 1, Sidama 0. Shaampiyoonaa Cheezii guddattoota Itoophiyaa waggaa 20 gadi afuraffaa magaalaa Bishooftuutti geggeeffamaa tureen koornee lameeninuu naannoon Oromiyaa shaampiyoonii ta'eera. Shaampiyoonicha Oromiyaan akka waliigalaatti meedaaliyaa warqee 12, meetii 8 fi naasii 5 argachuudhaan olaantummaan kan xumure. Bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa ammoo warqee 2, meetii 5 fi meedaaliyaa naasii 4 argachuudhaan sadarkaa lammaffaa qabachuun xumureera. Gareen bulchiinsa magaalaa Finfinnee ammoo meetii 1 fi meedaaliyaa naasii 5 sadarkaa sadaffaa qabachuudhaan shaampiyoonaa kana xumureera.